Hello, shirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu. Yeroo darbee operational management boqonnaa afuraffaa paartii jalqaba ilaallee turree. So har'ammoo paartii lammaffaatiin assignment problem kan jedhu kan ilaallu ta'a. Har'a yoo danda'ame boqonnaa kana kan xumurru ta'achuudha. Taansilee boqonnaa shanaffaa decision theory kan jedhu kan ilaallu ta'achuudha. Boqonnaa tokkoffaarra jalqabdanii akka boqonnaa kanaa ilaaluu dandeessu. Warroonni viidiyoo kanaan argine gara duubatti deemtanii barattoonni business management akkasumas business administration koorsii kanaa ilaaluu ni dandeessu. So assignment problem kan jedhu laalla. So the assignment problem is special type of linear programming problem where assignees are being assigned to a perform a task. Egaa assignment problem kan jennuun kunis egaa types of linear programming problem keessaa isa tokko akka ta'ee fi assignee kan jennuun fakkeenyaaf nuti dhaabbata tokko hogganna yoo ta'e akka assignitti ilaallamna jechuudha. Dhaabbata sana keessatti immoo hojjettoonni jiran akka assigned itti ilaallamu jechuudha. Hojii tokko akka hojjetan maal goona ni ramanna yookaan assign goona jechuudha. Again, assigning people to jobs in common application of assignment problem jechuudha. Kanaaf namootni hojii gara irratti hirmaatanii dhaabbata sanaaf objectivii yookaan galma gahinsa kaayyoo dhaabbata sanaaf akka hojjetan maal goona assign goona jechuudha. Assign goona jechuudha. Gaa assign kan goonu nama qofa osoo hin taane resources ta'uu danda'a. Resource qabnus assign gochuu So either people or non-people material or resource can be assigned for performing a single function in a given organization. Assigning. However, the assignee need not be a people. They also be machine. They also be vehicle. They also be at a plant. Even time slots of being assigned. If you need to assign, akkatan human and non-human resource akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. The first example below involves operators being assigned to bulldozers. So that task in this case simply involve operating the machine. Bulldozer ida. Kanaaf namni naannoo sanatti assign ta'u maashinii sana operate gochuudha hojiin isaa jechuudha. Kanaaf maashinii irratti namni ramaduu dandeenya, maashinii by itself ramaduu dandeenya jechuudha. Kanaaf assigning can be the process of what giving job to the individual or to the machine. To fit the definition of assignment problem, this kind of application need to be formulated in a way that satisfy the following assumption. There is an assumption of assignment problem. Problem in tokko kan assignment problem in tokko maal faaguutu qaba. Assumption inni qabu maa inni jennaan inni jalqaba the number of assignees and the number of tasks are the same. This means the number is denoted by n. Enough number of assignee in the number of tasks should be similar or should be equal. In Lamafa, each assignee is to be assigned on exactly a single task or a single job, and each task is to be performed exactly by one assignee. So, kanaaf isaan kun assumption ide jechuudha. Assumption ide fakkeenyaaf number of assignee the number of tasks wal qixa ta'uu qaba. Namni tokko yookaan immoo each assignee maashinii ta'uu danda'a namni hojii tokko qofa hojjechuu qaba. Hojii tokko sana kan hojjetu nama kanuma assignee tokko qofa ta'uu qaba. Inni kun assumption ide jechuudha. Inni biraa there is a cost CIJ associated with the assignee I 1 2 3 performing task J. Yes, I indicate assignee da, J indicate task ide jechuudha. Therefore the cost can be associated with CIJ forms. The objective is to determine how all n assignments should be made to minimize the total cost. Yolachu kaayyoon keenya inni guddaan cost minimization id. Cost minimization adingadda yolallu ay transportation the origin to destination aga deemnutti daandii gabaabaa costii xiqqaanu gaafatu barbaanna inni irra asitti sanuma hojiin tokko minimum costiidhaan xumuramuu qabachuudha. Profit keenya maximize gochuudhaaf the job must be performed with a minimum cost jechuudha. Waan biraa miti assignment gaafa jennu kan the basic assumption in assignment problem is the condition for all the problem to be considered as an assignment problem. The condition for a problem to be considered as an assignment problem, the number of items in one group is equal to the number of items in another group in 1-to-1 matching. Kanaaf 1-to-1 function ni qabachuudha. The number of items in one group is equal to the number of items in another group. So 1-to-1 relation or correlation
qabaachuu danda'u qaba. Each item of the first group is expected to be assigned to one and only one item of the second group, and each item or party of the first group is independently capable of enough to be matched to any one of the element in another group independently. Yes, one-to-one independent exclusive amal exclusive qabaachuu tokko tokko irratti dependent ta'u jechuudha. And the assignment criteria should be clearly stated in such a way that they fit with the objective function of the problem. Assignment criteria ni objective function keenya wajjin maal ta'uu qaba? Fit or correlation sirrii qabaachuu danda'u qaba. The cost and the profit at each and every possible assignment should be clearly specified. Cost benefit or cost profit analysis in isaa sirnaan hojjetamuu danda'u qabaachuudha. Cost nuti baafnu profit nuti argannu akkam ta'uu qaba kan jedhu sirnaan beekamuu qaba jechuudha. Sirnaan beekamuu qaba. Maaliif the main aim of assignment problem is to minimize cost jenneerra waan ta'eef. So how we can solve the problem? Yes, there is an approach to solve the assignment problem. Assignment problem tokko akkamitti solve goonaa kan jedhu ilaalla jechuudha. There is an Hungarian method or fluid techniques, assignment algorithm or opportunity cost method also. There are different steepota hedduu qabnaa kanneen akka Hungarian method, assignment algorithm method kanneen jennu, opportunity or cost method kan jennu jira. Isaan hundi steepii mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf the first step is simply to deduct the smallest element in each row from the other element of the row. This is the first step of assignment problem solution. Yes, problem tokko solve gochuudhaaf wanti nuti jalqabarra goonu maayinni deduct the smallest element in each row from the other element of the row. The matrix thus got is known as row opportunity cost matrix or ROC jedhama. Sababa kanaan amma smallest value row tokkorraa kan row biraarraa gaafa hir'ifnu wanti nuti argannu maal jedhama? Row opportunity cost matrix jedhama. Then the logic here is if we assign the job to any machine having higher cost or time, then we have to bear the penalty. Argitani? Kaayyoon keenya wanni nuti deduct goonuu fi sababni isaa yookaan loojikiin isaa maa inni hojii tokko gaafa assign goonu maashinii tokkodhaaf maashiniin sun kostii guddaa nu gaafata taanaanii yookaan immoo yeroo dheeraatti fudhata ta'e taanaanii penalty yookaan kasaaraa keessa akka seennu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Kana nutti hima. Inni biraa, if we subtract the smallest element in row from all other elements of the row, there will be at least one cell having zero. This means zero opportunity cost or zero penalty jechuudha. Argitanii carraa opportunity cost itti argannu nu facilitate gochuu danda'a. Opportunity cost immoo baay'ee nu fayyada. Hence that the cell is more competent one for assignment. Kanaaf sababni nuti row irraa row hir'ifnuu fi kanaaf jechuudha sababni isaa inni guddaan opportunity cost argachuudhaaf cost guddaa akkam baafannee waan nu fayyaduuf jechuudha. Step lammaffaa deduct the smallest element in each column from other element of the column. The matrix thus got is known as column opportunity cost matrix or COCM. Here is also by creating zero by subtracting smallest element from the other element we can see the penalty that one has to be here. Ammas penalty minimize gochuu zero opportunity sale argachuu kanaafi wanni nuti column irraa immoo hir'ifnuuf jechuudha. Inni sadaffaan add COM and row CM to get total opportunity cost. Amma step jalqabaa irrattis opportunity cost wayii arganneerra. Step lammaffaa irrattis opportunity cost wayii arganneerra. Gaafa lamaan walitti daanu opportunity cost nuti argannu ni dabala jechuudha. Opportunity costing keenya dabalee jechuun immoo probability of getting maximum profit keenya and the minimum cost ta'uu isaa immoo ni dabala jechuudha. Inni kun immoo profitability keenya yookaan dhaabbata keenya ni dabala jechuudha. Step afuraffaa irratti modified. Modified mean that the total opportunity costs matrix can be got by simplifying doing row competition on column opportunity matrix or column operation on the row opportunity cost matrix. This method is simple one and save time. Inni kun immoo yeroo qusataa lammaffaa immoo simple method. Doing row operation on column opportunity matrix means deduct the smallest element in the row from all other elements in the row in a column opportunity matrix and vice versa. So mariif wajjin almost all fakkaata. The property of total opportunity cost matrix is that it will have at least one zero in every row and a column
all the cells which have 0 as an opportunity cost are eligible for assignment. This one is very important. Yes, wanti nuti barbaannu isa kana jechuudha. Opportunity cost argachuudha. Opportunity cost 0 as an opportunity cost. Yes. Maaliif akkuma reefu dubbanne opportunity cost argachuun keenya profitability keenya maximize gochuudhaaf, cost keenya minimize gochuudhaaf baasii baafnu gadi xiqqeessuudhaan profit generate goonummoo akka dabalu nu taasisa jechuudha. Kanaaf in assignment problem these are the steps to get what an opportunity cost dha jechuudha. Step 5 irratti gaafa dhufnu immoo once we get the total opportunity cost matrix cover all the zeros by minimum number or horizontal and vertical line. First cover row or column which is having a maximum number of zeros. Then next row or column having the next highest number of zeros, and so on until all zero are covered. Aga zero hundi cover ta'utti maal goona, we can use horizontal and vertical lines to cross. Then remember only horizontal and vertical line are to be drawn. Only vertical and horizontal, no cross line is possible. Cross line in barbaachisu, only horizontal and vertical line fayyadamna jechuudha. Step in Afan, if the line thus drawn are equal to the number of rows or column because of the square matrix, we can make the assignment. If charra amma sababa kanaan sababa horizontal and vertical line draw gochuudhaan matrix argannu irratti akka tasaa number of row and number of column in keenya wal qixa yoo ta'e, especially square matrix kan argannu yoo ta'e, now we are lucky jechuudha. We are lucky. Yeroo sana maal goona, we can make what an assignment. Assignment keenya make gochuu dandeenya jechuudha. If the line drawn are not equal to the number of rows or column, go to step 7 jedha. Step 6 kanarratti xumuruu dandeenya assignment keenya yoo square matrix kan argannu yoo ta'e jechuudha. Garuu sababa tokko tokkotiin square matrix argachuu dhabuu dandeenya. Yeroo sana gara step 7ffaatti deemna jechuudha. Step 7ffaan maal jedha? Make assignment. To make an assignment, search for a single zero, either row wise or column wise. Look, search for a single zero, either row wise or column wise. If you start row wise, proceed row by row in search of single zero. Once you find a single zero, assign that cell by enclosing the element of the cell by square. Once all the zeros are over, then start the column wise, and once you find a single zero, assign the cell and enclose the element of one cell in square. Once the assignment is made, then all the rows in the row and the column correspond to the assigned cell should be cancelled each other. Sana booda continue this procedure until all the assignments are made. Sometimes we may not find single zero and find more than one zero in the row or column, and it indicates that the problem has an alternate solution. We can write alternate solution, or the situation is known as tie in assignment problem. Kanaaf step 6ffaatti xumuruu dandeenya. Garuu yeroo tokko tokko square matrix dhabuu waan dandeenyuuf gara step 7ffaatti deemne step 7ffaatti immoo carraa keenya ilaalla jechuudha. Aga single zero argannutti in the column wise or in the row wise. Yeroo single zero sana arganne karaa lamaaniinuu we can assign, otherwise yeroo tokko tokko immoo isallee dhabuu dandeenya. Inni kun ta'uu kan danda'uu fi sababa an alternate solution, so called tie in assignment isa jennu sana jechuudha. Kanaaf karaa kanneeniitiin assignment problemii tokkodhaaf solutionii barbaadu ni dandeenya jechuudha. Akkuma isin dura linear problemii tokkoof solutionii barbaaduuf step garaagaraa fayyadamne assignment problemii tokko solve gochuudhaafis solutionii kennuudhaafis isaan kanneen fayyadamna jechuudha. So the other thing, maybe there is what you call step 8ffaan jiraachuu danda'a. Step 8ffaan yoom dhufa? If the line drawn are less than the number of row or column, then we cannot make assignment. Inni kun amma steponni kunniin hundi isaaniitu ka special case dha. Amma step 8ffaan maybe special case, even step 7ffaanis special case dha. Yeroo baay'ee step 6ffaarratti carraatti xumurrutu jira jechuudha. Garuu isaan kunniin they are special case. Fakkeenyaaf if the line drawn are less than the number of row or column, then we cannot make assignment at all. Hence the following procedure is to be followed. Inuma assignment keessa hin seennu jechuudha. Yeroo number of row or number of column are less. So during that time what will be do kan jedhu laalla jechuudha.
tiansine kana laalla jechuudha. The cell covered by the line are known as covered cells, and the cells which are not covered by the line are known as uncovered cells. So the cells at the intersection of the horizontal line and the vertical line are known as crossed cells. So inni kun immoo line sana uncover kan ta'u jira cell ni yookaan kan hin taane matrix hin jira. Isa sana cover cell, uncover cell, and cross cell jennee adda baasuu dandeenya. Identify smallest element in the uncovered cell first, then subtract this element from the element of all other uncovered cells, and add this element to the element of crossed cells, and do not alter the element of the covered cells. The element of covered cell cannot be touched. Garuu kan nuti goonu smallest cell uncovered cells deduct from all other uncovered cells, then you have to add to the cross cells. Once again cover all the zeros by minimum number of horizontal and the vertical line. Once the line drawn are equal to the number of rows or columns, assignment can be made as said in step 6. Now the line drawn are equal the number of rows of the column and the rows are equal asuma square matrix sana akkuma arganne maal goona assignment keenyatti fufuu dandeenya. If the line are not equal to the number of rows or columns, repeat step 7a and b until we get the number of horizontal and vertical line drawn are equal to the number of rows or columns. We make allocation as explained in step 6. Kanaaf yeroo baay'ee assignment problem keenya step ja'affaratti xumuruu dandeenya. Garuu special case are there. Step ja'affaratti akkan xumurre wantoonni nu taasisan isaanan hanga amma laalleedha jechuudha. Examplein wayii asitti nu kennameera. Example kana mana keessanitti suuta jettanii hojjettu jedhee yaada. So the example says that a manager may be faced with the task of assigning 4 operators or 4 bulldozers, 1 operator for one, and a manager has prepared a table that shows the operation cost of each 4 bulldozer by each of the 4 operators as shown below. According to the following, the dozer 1 will cost per 70 if it is operated by operator A. So the manager has stated that his objective is to develop a set of operator assignment that will minimize total cost of getting all the bulldozer operated. It is further required that the bulldozer be separated simultaneously. Ega a manager dhaabbata tokkodha dozerota 4 irratti nama ramadu barbaade operatorota jechuudha. Kanaaf operatorota sanniin gaafa ramadu maal barbaada? The so called minimum total cost. Cost isa minimize gochuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf he will cost around 70 birr for a single bulldozer 1 or operator A. Kanniini fidhas costiin inni baasu jira. Costiin inni baasu asitti teebiliidhaan nu kennamee jira. Kanaaf costiin tokkoon isaa asirratti nu kennameera. Operator A, operator B, operator C, operator D jedhee afranuu isaaniidhaaf bulldozerota afranuu meeqa akka baasuu danda'u asitti nu kennameera. Kanaaf nuti amma kan barbaannu the optimal solution jechuudha. For this operator, what is the optimum or the optimal solution according to the steps we assign. Stepota hanga amma dubbanne kana isa kanaan proof gootu jechuudha. So problemicha ega hubanne booda kallattimaan solutionii barbaaduudhaaf deemna jechuudha. Akkaataa hanga amma laalletti. Therefore this is an assignment problem is for operator'idha. Operatoronni sun bulldozer'idha. Bulldozerota tokko haga afurii qaba. Amma which one is the optimum operator jechuudha. Amma ka gaafichi nu gaafatamne we must assign 1 operator per bulldozer to have a minimum cost. Kana barbaadna. Amma cost minimize gochuudha kaayyoon keenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan keessaa kamtu ta'a? So operatorota kanneen bifa kanaan haa ilaallu. Operator A, B, C jedha. Bulldozer 1, bulldozer 2, bulldozer 3, 4 jennee bifa kanaan assign goone. Erga assign goone booda now we try to the lowest combination. Amma lowest cost combination isaanii barbaadna. Fakkeenyaaf look at the cheapest cost per bulldozer. B keessatti yoo deemtan 55 argattu. Yes. The so-called bulldozer 1 is the cheapest 55, 52, 58 jedha. So amma this but already used by bulldozer 1 jedha. Fakkeenyaaf bulldozer 1 keessattis 55 qabna.
bulldozer 2 keessaa 52 qabna jechuudha for B. So amma assignment hunda isaan irra deemtanii the minimum cost ilaaltu the cheapest cost fakkeenyaaf bulldozer waan kana gadi yoo deemtan akkatti gaafa gad deemtanii B irratti argattu 55 jechuudha 55 xiqqaan isa waan ta'eef costiin xiqqaan 55 waan ta'eef isa kana argattu as 55 fudhattu jechuudha bulldozer 2 kanarraa gadoo deemtu jechuudha kolamanii gadi gaafa deemtan xiqqaa kana argattan 52 ammas B irratti jechuudha ammas B irratti argattu bulldozer sadaffaarratti gaafa gad deemtan ammas 58 argattu eenyu irratti innis baarratti jechuudha the cheapest bulldozer afraffaarratti gaafa akkatti gad deemtan lakkoofsa xiqqaa yookaan cheapest ammas baarratti argattu almost 54 jechuudha amma bifa kanaan erga adda baafattan booda now so the best overall solution will be likely B jet to one the bulldozers use the next jet amma very good candidate kan ta'u isaanan kanneen jechuudha fakkeenyaaf operator B dhaaf bulldozerii lammaffaa 52 waan ta'eef operator A dhaaf immoo 64 bulldozerii afraffaa irratti jechuudha operator C irratti immoo bulldozerii sadaffaa 64 operator D irratti immoo bulldozerii tokkoffaa 62 jechuudha egaa lakkoofsota kanneen erga adda baafattan booda you have to sum up yookaan immoo walitti daatu jechuudha lakkoofsota kanneen gaafa walitti daatan 242 argattu jechuudha check if any cheaper assignment existed sana keessa therefore if we instead try to put B on bulldozer 1 that is 55 osoo fudhanne jechuudha we can get an option like 4 64 52 67 fi 55 kana gaafa walitti daatan ammas lakkoofsi kana dhufa trying another placement for DCB does not beat 242 you should need several simultaneous improvement but there is a table next best value to prevent it jedha so the minimum cost will be 242 tachuudha this for one option operator assignment simultaneous option is bulldozer 1 2 3 4 like operator D operator B operator C and operator A tachuudha therefore also this is another optional assignment of the B1 C2 D3 A4 if we want you can also show the Hungarian method or matrix reduction step to verify 42 kanaaf sakanas Hungarian method or matrix reduction method ida yoo fayyadamnes 242 kan jedhu argannaa jechuudha kanaaf the best or the optimal solution in isa bifa kanaan ibsamuu danda'a the so called operator assignment optimal solution jenne bifa kanaan ibsuu dandeenya therefore assignment problem and operational and the solution kan jedhu bifa kanaan kan xumuru ta'a yeroo biraa boqonnaa shanaffaa kuni boqonnaa shanaffaadha so the so called chapter 5 the decision theory and decision problem kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha har'aaf hangana yoo jennee nugaa gara duubaa deemtanii hamma tokko viidiyoo kanarraa waa wayii qayyabachuu akka dandeessan abdiin qaba ilaaluu dandeessu viidiyoocha share godhaa chaanalicha immoo warri subscribe hin goone subscribe godhaa viidiyoo boqonnaa shanaffaatiin ammoo arginutti bakka jirtanitti nagatti jechuun barbaada nagatti